አላህ መጀመሪያውኑ ሲጽፍልኝ እድሜ ልክህን ከልጆችና ከባለቤት ጋር ትኖራለህ ብሎ ተጽፎልኝ ከሆነ እኖር ነበር። ግን ለምን አልኖርኩም ታዲያ? አልተጻፈም። የተጻፈውም እዚህ ድረስ ነው። 10 ዓመት አብራችሁ ትኖራላችሁ፣ 2 ልጆችን ትወልዳላችሁ፣ ትለያያላችሁ። Hayya amma kun reefi gacaaffaruun jechuudha. Sargii bara darbee sargii nyaannee jirra. Barana sargii nyaachuudhaaf harka rukunnee ka'uun reefi jechuudha. Gaa'illi kun haa ta'u gaa'ila gammachuu isin baga wal fuutanii isin lachuu jenna moo akkamii moo haala isin nashiida dhalagaa kan keessan kan banamu. እሺ ሳይዶን ኬኛ ጋ ሙርቴ ኢሳዱማ ፊደቴቲ ዱፌ ጅራ ጀቹዳ ሙርቴ ኢሳዱማቲ ማሊፊኒ ገርነቲስ ጀዴን ጅራ ገራሲቲስ ጀዴን ጅራ አሲስ ዴሜን ጅራ አችስ ዴሜን ጅራ ኢልሞ ኮቲፍ ጀዴ ራወዴቲስ ዳማኤቲኒን ጅራ ዋን ና ዱፍቲ ተከ ነገሬ ኦጋ ቶኮ ጉቱ ታንከራተቴ ጅራ ዋን ና ዱፍቲ ተኮ ነገሬ ኡምሪ ኮ ጉቡ ሂም በርባዱ Animo namni jechuudha gaafuma ani silki video jechuudha jedhu silkiin irratti dawalanatti fakkaata beektani. Enna kabajatoota hordoftoota koo nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii an nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif isiniin jedha. Egaa akka carraa ta'ee har'a silkii badaa fayyadamaan turre har'a sanbatadha waan ta'eef sagantaa garagaraatu jira waldaa deemutu jira. Egaa sanbata ni beektanii jechuudha warreen biyya keessa jirtanii sababa kana ta'eefuu silkii fayyadamaan turre jechuudha. Reef dhiyoo kanan arge viidiyoo isaaniitiyyuu hin argine jechuudha. Enna Saidoon murtee dhumaa murteeffateetii jira jechuudha. Murteen dhumaa inni murteeffate maali yoo jedhe egaa namoonni baay'een keessan argitaniitu jirtu erga viidiyoo gallakkisanii turanii jiran isaaniiyyuu murteen inni murteeffate kuni egaa waggaa tokko guutuu dhameetiin hin jira ilmoo konkoo argatuun qaba ilmoo koo faana jiraachuun qaba haadha manaa koo jalqabaa faana jiraachuun qaba jedhee raawwadhee waggaa tokko guutuu dhameetiin hin jira garuu dhamaatiin kiyya waggaa tokko guutuu kuni ija naaf hin godhanne waan ta'eef umurii koo kanaan immooyyuu of dhamaasuu hin qabu umurii koo kana of jalaa bittinneessuu hin qabu umurii kiyya ammaa kanatti itti fayyadamee raawwadhee itti jiraachuun qaba jedheetii jira jechuudha. Egaa naaf hin galle kana durayyuu jedhe naaf hin galle kana durayyuu wanti naaf hin gallin tokko maalinni haadha manaa koo jalqabaa faana jireenyi waaqayyo waliin jiraadhaa jedhee raawwate yookiin rabbiin waliin jiraadhaa jedhee nuu katabee jireenyuma waggaa 10 waliin jiraanne kanadha ilmaan 2 kan walirraa arganne kanadha firiin keenyas firiin nuuf katabame kana waan ta'eef ani otoon kana beekee jiraadhee waggaa tokko guutuu ofin dhamaasuun ture waggaa tokko guutuu ofin dhamaasuun ture so rabbiin katabbiin rabbii nuuf katabee jireenyi nuti akka waliin jiraannu rabbii nuuf kennee waggaa 10 tana qofadha jedheetiin murteeffate jechuudha. Kanaan booda murteen ani murteeffadhe yookiin immoo waanin ani qabadheetii dhufaatii jiru waan haaraadha. Waan haaraa kanas maal akka ta'e warri beektanis beekuu dandeessu warri hin beeknes immoo obsaan na eeggadhaadha waan an qabadhee dhufutu jira jechaati jira. Wanti inni qabateetii dhufu muraasa irraa dubbatee jira. Egaa haadha manaa koo faana kanaan booda ishee kanas ta'ee ishee sanas ta'ee waliin jiraachuudhaaf wal faana jiraachuun hin danda'amne waaqayyo waan nuuf katabe yookiin rabbi waan nuuf katabe kanuma waan ta'eef ilmaan koos bakka jiranitti rabbi isaan haa guddisu kanaan booda ilmaan biraa argadhee yookiin haadha manaa biraa fuudhee raawwadhee jiraachuun barbaada jedhee jala muree dubbate jechuudha. Dhageessaniitti viidiyoo isaarratti maarree dhugaa qaba namichi kun gaafa ilaallu baay'ee dhameetii jira isuma dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dhameetii jira balleessas haa qabaatu balleessas haa qabaachuu baatu amma danda'ameef dhameetii jira jechuudha. Amma danda'ameef barbaadetii jira amma danda'ameef waan balleesse sanaa fi waan taasise sanarratti furmaata argachuudhaaf dadhabbii isaa sanarratti balleessa isaa sanarratti dadhabeetii jira jechuudha. Haa ta'u malee tarii furmaata argadhaa kan jedhus immoo balleessa kaleessa balleesse sana keessaa duubatti deebi'ee raawwatee waan sana irraa bahee egaa waan kana ergan immoo kana gallakkiseen booddes akkuma beekamu haadha manaa lammataa fuudhuudha rakkinni kan koo jedhee
haadha manaa lammataa sanas gargar baheetii jira. Nikaashii irraa qabu irraa buusee amma kunoo bakka jirtutti kootutti bakka kanaatti naaf mul'adhu jedhee Sumayyaadhaaf dhaamsa dhaametii ture. Dhaamsa sana ishiinis argattee akkana gadi baatee hin dubbanne aga ammaatitti jechuudha. Ammas immoo deebisee raawwatee namoonni biraa kan isa duukaa hiriiraa turan namoota hedduutu jira. Namoota sanarraa illee lakkii ani jireenya kan koo jalqabaa sana deeffadhee ilmoo koo wajjin jiraachuun barbaada jedhee raawwatee dubbataatii ture. Aga kana hundatti Sumayyaan iddoo kanaatiin jira jettee raawwattee gadi baatee waan inni gaafii inni gaafates akkasuma kunoo ani haadha manaa lammataa sirratti fuudhellee dhiisetti ni jira waan ati barbaadde hundumaa siifiin guutaa bakka jirtu gadi bahi waan kana jedhiinaan dubbadhu jedhee eegaa dhaame ishiitii ture baatee hin dubbanne. Ani wanni shakkinatti ta'ee har'a Sayidoon abdii muratee abdii kutee rakkina kaleessa keessa darbaa dhufe sana osuma arguu ammas immooyyuu Sumayyaan maal keessa jirti? Sumayyaan eessa jirti kan jedhu Sumayyaa kana qoratee raawwatee jireenya ishiin keessa jiraataa jirtu fayyaa qabaatteetuma mucaan kun gara sooshaal miidiyaa kanarraa baddeemu. Akkuma jedhamee fayyaa dhabdee raawwatteef fayyaa ishiitiif sooshaal miidiyaa kanarraa baddeemu. Maaltu sooshaal miidiyaa kanarraa ishiiyyuu balleesse kan jedhu arragaaggaxateet mucaan kun beekadhuma sooshaal miidiyaa kanarraa baddeemu rakkattee badde kan jedhu namoota baay'eedhaaf gaafii ta'eetii jira. Har'a Sayidoon ani jireenya koo itti jiraadhu kan yookiin umuriin amma itti jiraadhu kana keessatti waan itti fayyadamuu qabu tokkotti haadha manaa soo ta'e haadha manaa biraa godhadhee haadha manaa biraa fuudhee gammadee jiraachuun qaba jedhee karoorfateeti moo Sumayyaan haala gaarii keessa jiraattee irraa callistee kana argee raawwatee karoora kana karoorfate moo osoo isheen maal keessa akka jirtu rakkina maalii keessa akka jirtu haala rakkisaa moo haala dhiphisaa keessa akka isheen jirtu wantoota kana mirkaneeffatee erga isa mirkaneeffateen booda waan kana murteeffate kanan jedhu gaafidha jechuudha. Iddoo kanatti ana wanti Sayidoo haadha manaa biraan fuudhaa sila haati manootiin kan koo nagatanii jiru ilmoon koo illee isheen sunis ijoolleen koo isheen sunis sila isheen irraa fudhattee baddeetii jirti jedhee ofuma as taa'ee murteeffateeti moo Sumayyaan maal keessa akka jirtu ilmaasaa maal keessa akka jiran murteessee ilaalee haala gaarii keessa isaan jiraataniituma yaada kana murteeffate moo haala maalii keessa otoo isaan hin jiraatin quba isaanii osoo hin qabatin waan kana murteeffate kanan jedhu gaafii kanan natti ta'u iddoo xiqqoo isheetti waan kanadha. Haa ta'u malee immoo namni kun waan kana hundumaa haxxaarraatee ilmaan isaas nagaa qabaatanii haati manaa isaa jalqabaa kunis nagaadhuma qabaattee isumarraa dheessuu barbaaddee isatti dhiyaachuun barbaanne taanan namni kun dhugumaan dhugaatti waggaa tokko guutuu isii faana dhameetii jira. Isii argachuudhaaf waa baay'ee godheetii jira. Ilmaan kanatti deebi'ee raawwatee ilmoo isaa waliin jiraachuudhaaf waa baay'ee gochaatii ture. Hanga sooshaal miidiyaa irratti arginutti lafarratti gaa maal akka ta'e hin beeknu sooshaal miidiyaa irratti hanga arginutti waa baay'ee argineetii jirra jechuudha. Wantoonni kun karaadhuma nagaatiin deema taanani ishoo nama gammachiisa jechuudha. Garuu immoo namni tokko namni jaalala waliif qabu tokko namni karaa fuulduraatitti ilmaan koo iddoo gadheetti kuffisuu hin barbaadu jedhu tokko waggaa tokko mitiitii waggaa 100 maaf hin taane yoo taa'ee wal eege homaa nama miidhu jechuudha. Garuu yeroo gabaabaa keessatti immoo innimtuu abdii muratee umrii koo kanatti fayyadamuu qaba. Umrii koo kanatti jireenya yookiin immoo haadha manaa godhadhee gammachuu kan koo of gammachiisee jiraachuun qaba jedhee erga of yaade yookiin immoo erga karoorfatetti jiraachuu danda'a jechuudha. Maaliif isheen sun erga hin barbaannetti ilmoo isaas itti deebisuu erga hin barbaannetti isa faana jiraachuus erga hin barbaannetti namni kun immoo dhuguma nama hin nyaataa hin dhugaa fedhii qaba waan ta'eef waa baay'ee yaada. Alatti gara biraatti deemee raawwatee zinaa hojjetee of intinii jechuurraa nama tokko ofitti qabee raawwatee wajjin jiraachuun gaariidha.
ammas immoo maal jedhee abbaan barbaade jedhe abbaan barbaade arabas ta'ee abashaas ta'ee abbaan barbaade filadhee raawwadhee wajjin jiraachuudhaaf mirga kan kooti kana booda jedhee murteeffate jechuudha. Egaa eenyu akka inni fidee nuuf dhufuudhaaf deemu nuti hin beeknu. Abashaa fida ta'ee araba fida ta'ee waan inni fidee dhufu hin beeknu. Teenyetii eegatee jirraa waan haaraa dhufa jedhee